Hello guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu qaqaaliif gaggaarii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haqa qabu jecha badullee badeen dhabamne deebi'een jira. Guys, jirra jirtuun isiniin jaa an abdiidha Abdurritiich miidiyaa chaanaal irraa barnoota dinagdee sagalee haqa 12 isin biraan ga'uun kan beekamudha. Irra deebiidhaan baga gara Abdurritiich miidiyaa chaanaaliitti nagaan dhuftan isiniin jecha barnoota keessa yeroo darbee irratti chapter 5 unit 5 tax theory and practice kan ju waliin laallee paartii sadi laallee irra paartii 4-5 waliin laaluuf deemna. Kan irra laallu maali mata duree keenya major category and source of tax. Major category and source of tax isa juu qabadhee isinii dhufeen jira. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Laayikiin yeroo xiqqoo isinirraan fudhattu like, share, subscribe, comment gootanii akka jalqabdan asumaa inni hadaraa isinii dhaamaan isiniin jaa. Hamilee naataadha. Hamilee kiyyaafis hedduu gaariidha. Barnoota keessan akka kara fuula duraatti illee waliin imalluuf na gargaaraan isiniin jaa. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Okay? Good. Major category and the source of tax isa juu isinii qabadheen dhufee jira. Part 5 dha kun. Part 4 isiniif dalageen jira. Classification of tax kajuu isiniif dalageen jira. Arra major category and the source of tax isa juu waliin ilaallaa jechuudha. Different country have different name to classify their tax system. Okay? Asirratti jechuudha wanta garaagaraatiin adda baafamoonni kun jechuudha. Biyyoota adda addaa keessatti sirni gibiraadha jechuudha. Isaa adda adda akkuma biittiinis garaagaraa ramaddiin isaadhaas adda adda maqaa adda addaa qabu. Fakkeenyaaf yoo ilaallu jechuudha. In Ethiopian for what example tax are what classified. Okay? Come. In Ethiopia for what example fakkeenya Itoophiyaa halaallu tax are what classified as schedule that what include income form of employment, income what form of the rental of building, income form of what business and other income. Haala kanaan laaluun biyya teenya Itoophiyaa tan keessatti haala kanaan laalee adda baafachuu dandeenya jechuudha. Maali isaan keessatti gibirri galii yookiinis hojii irratti argamu kun maali? Galii gibiraa gamoo irraa kan argamu galii daldalaa ammaas fakkeenyaaf businessmaanii abbootiin qabeenyaadha jechuudha irratti kan argamu yookaan sanirraa kan kafalamu. Inni biraa ammaas galii biroo kan hammatu gabateedhaan yookaan iskejuuliidhaan kaahameeti ramaddiidhaan kaahamee ramaddii isaa keessatti ramaddii isaa eeggatee jira jechuudha. Kunis kutaa kana keessatti maali bal'inaan ibsameera. Okay? In what detail in this unit. Okay? What in this case of the United Kingdom UK kajennu kana keessatti during the time of the preparing this book of the main type of tax. Okay? Haala kanaan laallee dabarfachuu dandeenya jechuudha. Haala biyya UK keessatti jechuu yeroo kitaabni kun qophaa'u gosoonni gibiraa kun gurguddoon haala arma gadii kanatti taa'ee jira jechuudha fakkeenyaaf. Okay? Isaan keessa tokko income tax kajennuun kanaa income tax kama akkuma reefu jenne income taxiin maali galii gibiraa jechuudha. Galii gibiraa income tax a tax on one income kana jechuun maali maalirra dhaabbata inni hoo kuni galii namni tokko harkatu irratti dhaabbachuudhaan kan kafalamu jechuudha. Inni kun sadarkaa maaltiin sadarkaa maalirra argama bu'uura gibiraatiin jechuudha 20%dhaan paid on kan akkasitti sanii oliin kan kafalamu jechuudha. In kan what
over the income tax in the there what should of what percent amma inni fakkeenyaaf yeroo ilaalamu jechuudha haala kanaan 10,000 500 jechuudha isarraa kan kafalamu percentiin hangi kun inni biraa national insurance contribution inni biraadhaa maali national kun imma income tax qabeenyuma fedhe waa ta'u jechuudha kan irraa kafalamu percentaadhaan meeqa 10% paid on what income over saniifi sanii ol irraa kan kafalamu inni galii kaangamii ol kun 10 ol kan qabu jechuudha abbaan waan kana national insurance contribution ino kunneenoo maal irraa kan kafalamu waliin ilaallu a kind of income tax based on what similar principle of what of taking certain percentage of what income maarratti dhaabbata kana jechuun amma fakkeenyaaf gibirri akkanaa kun galii akkamiirraa kan dhufu fakkeenyaaf gibira insurance kaampaanii biyyoolessaa fakkeenyaaf insurance kaampaanii irraa gosoota insuraansii adda addaa irraa jechuudha gosa gibiraa galii qaceelamaa yookaanis kan wal fakkaatu irratti hundaa'uudhaan galii dhibbentaadhaan murtaa'e kan fudhatamu innis gibira fayyadamaan maali VAT 17 hanga 17.5 ol percentii jechuudha kan irraa kafalamu VATiin kun jechuudha haala kanaan laaluu dandeessu inni biraa consumption tax akkuma isa kaanii jechuudha gibira fayyadamaadha fayyadamaan tokko iddoo silaa fayyadamu irra dhaabbatee kan kafalamu jechuudha inni biraa maali gibira maaliiti duty of what excess duty on alcohol or tobacco inni kun warreen qaama nama hatuuche wanti kun amma fakkeenyaaf gibirri akkana haala kanaatiin kafalamu kun wanta haala kotorbaandiitiin fuudhamu jechuudha gibirri kun amma yeroo takka takka hayi ta'a jechuudha wanti kun bal'atee biyya keenya keessatti bal'inaan ni kafalamaa amma inni biraadha corporation tax inni corporation tax jennuun kun yoo maali gibira maali gibira dhaabbataa jechuudha namni tokko dhaabbataadhaan gibira kafaluu qaba fakkeenyaaf gibirri tokko bu'aa yookaanis bu'aa dhaabbataa irratti kan kafalamu haala qabeenya abbummaa yookaan abbaa waan sanii namni takka inkaamii guddaa qabu sanirra dhaabbatee inkaamii saniin dhaabbataa wanta dhaabbataa irraa jechuudha waan dhaabbataa tokkoon irraa oomishatu irraa jechuudha waan kan kafalamu jechuudha inza kaampaanii fakkeenya on kaampaanii of profiitii bu'aa kaampaanii tokko dhaabbatee kaampaanii sanirraa kafalatuun isa kafaltii wal fakkaatu irraa kafalansan jechuudha stamp duty tax on buying house or share kainuun kana jechuudha kun ammoo maali wanta bu'aa irratti dhaabbatu jechuudha fakkeenyaaf tax on buying house kan amma fakkeenyaaf bittaa manaa faarra dhaabbattee kan aksiyoonii bittaa yookaan mana bitachuudhaaf waan takka lafa bitachuudhaaf kafaltiin ati kafaltu jechuudha dhaabbattee inni haala akkasii sun stamp duty kayyannuun kanaa jechuudha okay inni biraadha haala kanaan iddoo adda addaatti kan kafalamu this United Kingdom fakkeenyaaf amma jechuudha amma haala kanarra dhaabbattee fakkeenyaaf inni UK keessatti kafalamu fakkeenyaaf jechuudha UK United Kingdom akkasumas gosa xiqqaa yookaan gibira cubbuu jedhamuudhaan kabeekamuuf kanneen meeshaa adda addaa keessatti kan baay'inaan argamu jechuudha fakkeenyaaf United Kingdom also has what a minor category known as what same tax fakkeenyaaf karaa malee jechuudha wanti kun kan kafalamu which is what imposed on good and service tajaajilota garagaraa irraa zaati kan kafalamu commonly include in the tobacco alcohol sugar and what added drink and the combining kunneen amma fakkeenyaaf warreen qaama namaa hatuujjan iddoo adda addaati waan bifa daldalaatiin jechuu haala daldala black marketiitiin kan daldalaman bifoota akkasii keessa haala gartee isaanis gibira akkamii fuudhu gibira karaa maleetiin jechuudha humnaa ol
irraaf kan kafalamu jechuu wanti akkasii kun fakkeenyaaf inni kun maali tajaajiloonni isaa yeroo baay'ee jechuudha maal irratti dhaabbata meeshaalee qaama namaa hadoochan san irratti fakkeenyaaf haala san irratti jechuudha gatii guddaa dabaluudhaan karaa maaliin akka qumaara oofaan yookaan akka wannaatiin akkuma bifuma fedhen waan humnaa ol ta'u sitti izaabee sirraa fudhataa jechuu waan kana haa ta'u kaayyoon gibira kana gibira cubbuu jennaan isa kana gibira cubbuu ogga jennu gibira cubbuun keessa jiru waan beektu cubbuu jechuun gaa gibira karaa maleen jechuu seera maleessummaadhaan akka fedhanitti namarraa fuudhan jechuudha waan biraa miti kun kanuma. The main purpose of what? The main purpose of imposing same tax gibira cubbuu kana jechuu main purpose nama fakkeenyaaf are to reduce the consumption of what harmful good and increasing government revenue akka fedhanitti humna warsi dabalanii kan sirraa fuudhanii jechuudha wanti kun kaayyoon gibira kanaa kan waan biraa miti mootummaanis wanta miidhaa geessisan hir'isuuf galii mootummaa akka dabaluun mootummaa isa kana gibira kana humnaa ol godhee kan akka fuudhamu ta'e isuma kanaaf malee waan biraa miti. Fakkeenyaaf meeshaalee miidhaa geessisan irratti kanaaf inni waan miidhaa geessuuf sababa wanni kun daldala kana keessatti daldalli kun daldala miidhaa geessu waan jedhamee murtaa'eef seera mootummaa kana hunda keessatti gibirri kun over gibira kaanii ol humnaa olitti kan sassaabamu jechuudha fakkeenyaaf. Haala kanaan amma fakkeenyaaf USA keessatti gosoota gibira baay'inaan kafalaman keessaa fakkeenyaaf shaantuu 5 most common type of taxiitu jira jechuudha. Gosa 5 gurguddaatu jira jechuudha Ameerikaa keessatti fakkeenyaaf USA United States of America keessatti jechuudha. Isaanis maali waliin ilaalla. Inni tokkoffaadha maal earning payroll tax kanneen kana payroll ogga jennu gaa payroll ni beektu namu galii gibira yookaanis mindaarraa kan sassaabamu jechuudha. Inni lammaffaa individual income or individual income tax capital gain kan jenneen san jechuudha. Inni kunoo maali galii dhuunfaa nama dhuunfaarraa kan kafalamu jechuudha gibirri kun gibira galii dhuunfaa yookaanis bu'aa kaapitaalaarra dhaabbatee galii abbaan sun harkaturraa kan kafalamu jechuudha. Inni sadaffaadhaa maali inni kun jechuudha corporate income or what corporate income tax. Corporate income tax yogga jennu maali kunoo galii dhaabbataa jenneen amma kana galii dhaabbataa gibira galii dhaabbataa irraa dhaabbilee garaagaraa irraa argatu fudhatamu jechuudha. Galii dhaabbataa hogga jennu kaampaanii fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti maal fudhattu kaampaanii fudhachuu dandeessu jechuudha asirratti. Inni biraa wealth property wealth or what property tax state tax kana jechuun gaamma namoonni beektan wealth ni beektan wealth hogga jennu afuraffaa irratti harkamu kun jechuudha. Kuni maali qabeenya yookaanis gibira qabeenya tokkorra dhaabbatamee qabeenya irraa kafalamu jechuudha. Inni biraa consumptionidha fayyadamaa jechuudha waan fayyadamaan tokko fayyadamu consumption tax hogga jennu jechuudha. Sale tax kan bittaa excess tax excessii ta'e jechuudha kan kafalamu jechuudha. Gurgurtaan kun maal fa'aa of keessaa akka qabu ni ilaaltu jechuudha. Amma haala kanaan akka kana gadiitti form of the list item 1 up to 4 are direct tax and item 5 represent indirect tax irraa haala kanaan kan dhufu jechuudha. Qabxii hanga kana laallee turre jechuudha. Haala kanaan maaltu isa keessa jira jennee waliin laalla. Formiin isaa maali? Haala kanaan formiin isaa kan argamu yeroo hundaa'u jechuudha. Inni kun maaltu isa keessa jira? Formii listii takka hanga afurii kana keessatti jechuudha direct taxiidha. Fuel ammas item 5 represent kan bakka bu'u yookaanis represent indirect
kan indirect jechuudha. Kanaaf haala kanaan walitti makameetii kafalamaa jechuudha. Example United States of America keessatti jechuudha. In term of what the share of tax source. Qabeenya argamu kanarraa sheeriin argamu kun jechuudha. The United States federal government in the generate tax revenue from individual what? Income tax, okay? 41.6% and Malra generates tax revenue from individual galiin gibira irraa argamu qofti jechuudha. Eessatti jechuudha? United States mootummaa federaalawaa Ameerikaa kana keessatti jechuudha. Galiin gibira dhuunfaa irraa argamu parsantaa meeqa? 40% irraa argamaa jechuudha. Eessa biyya Ameerikaa United States of America keessatti. Inni biraa maali? Gibira galii dhaabbilee garaagaraa irraa jechuumas. Gibira galii dhaabbilee garaagaraa income tax irraa kan argamu 15.1% laaluu dandeessaas jalatti. Isa kana kan kafalamu with very small share form of consumption inni xiqqaan consumption and other tax kunneen maal such as wealth tax kanneen kana fakkaatan kun maali kan kanarraa hafan gibira xixiqqoo jaameetii tilmaamaan kafalamaa jechuudha. Baay'inni isaa haalumaa isin amma agartan kanaan kana fakkaataa jechuudha. Haala kanaan 5.2 approach to tax equity isa jiru yeroo itti aanutti waliin eegallaa barnootichaa waliin turtii gaariin isiniin jaa barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa jiraadhaa yeroo gaarii qabaadhaa.